Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota OBC yooyaa babbaaroo baaroo fayyaa nagayni badhaadhaa alaamanaan nama sa'an waatii maatiin nagaya isiniin jenna baga nagaya qabaattan nagayni barabaraan isin bira hawaaru jecha hardha seenaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Seenaan teenyatan arraatii seenaa gootawwaniiti. Haa taatu seenaa gootawwan lubbuun dabranii yeroo hedduu dabarsaa turre hardhammoo seenaa goota lubbuun jiru. Khaseenaa boonsaa hojjete seenaa isaa qabannee dhiyaannee jirra. Hiriyyaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, hiriyyaa Jaal Elemoo Qilxuu, hiriyyaa Jeneraal Waaqoo Guutuu, hiriyyaa qabsaa'ota ganamaati. Hardha lubbuun jira. Kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo nuuf habaqaalanii nuuf guddisan. Itti nu guddisan. Hardhaas qeerroo Oromiyaa wajjin baroottan afran dabran kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroon gaggeessaa turte fincila diddaa gabrummaa qeerroon gaggeessaa turte keessatti adda durummaadhaan hirmaachaa turani. Haa taatu inni san eenyu? Jaal Hassan Shaakkeeti. Jaal Hassan Shaakkee qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhachuu qofa osoo hin ta'in nama dinagdeedhaan utubaa ture, dinagdeedhaanis tinnisaa ture. Akkasumatti qubee Dr. Sheekh Mahammad Rashaad lafa kaa'ee Oromiyaa keessa raabsanii faffacaasanii uummata Oromoo qubee mataa isaaniitiin akka baratan uummata Oromoo dammeessaa turani. Kanarrattis qeensi hundi irraa guuramee jira. Dararaa adda addaa mana hidhaa keessatti argaa ture. Gabroonfataan Habashaa bara dheeraaf gidiraa adda addaa mana hidhaa kan adda addaatti hidhaa ture. Haa taatu inni san eenyu? Qaadiroota dargii kana gizeetan dargiin jaaratan baambilee waraqaan facaafne kana qubeen beekanii beetee laatiniin barreessinee facaafne. Aboleela dirijjine kun meeshaan adeelam caata adeelam saddata adeelam janimeetee lafaa fuudhanii xaabiyaa hunda eegam meeshaa olii facaasan ilaa jijjiga facaafne xaabiyaa asiinis karaa gaara mul'ataa kana katamaa jirtu facaafne halkanuma tokkotti qubee laateen. Seenaa Jaal Hassan Muhammad Gilee Shaakkee. Barreessaan Jamaal Ahmad goota osoo lubbuun jiru seenaa isaa barreessaniitu jira jecha abbaa urjiiti. Gooticha hangafoota qabsoo biqilchan irraa hafee lubbuun jiru tokkooniin wal isin barsiisa. Inninis Jaal Hassan Gileeti. Hawaasa hedduu biratti Hassan Shaakkee jechuudhaan beekama. Hassan Shaakkee bara 1935tti abbaa isaa obbo Muhammad Gilee fi haadha isaa aadde Aminaa Saadiq irraa baha Oromiyaa Harargee bahaa gaara mul'ataa aanaa Gurawwaa Culul bakka Warsii Jaamutti dhalate. Jaal Hassan ijoollummaa isaatii hogguu xiqqoo jabaatu idduma dhaloota isaa kanatti barnoota amantaa yookaan barnoota diin Islaam eegale. Osuma barnoota isaa qalbii ijoollummaa qulqulluun hordofaa jiru dhiibbaan saba Oromoo irra geessu qalbii isaa booreessitee barnoota isaa waakkattee fi adda mure gara magaalaa Adaree Biyyoo deeme. Kaayyoon isaa tooftaa ittiin saba isaa bilisoomsuu barbaaduudha ture. Nama baruuf jiraachuun dhimma dursuu waan ta'eef Jaal Hassan hojjetee if jiraachisaa sabboontoota hubannoo qabaniin wal qunnamuudha. Kanaafis hoteela mana nyaataa kan Arabaa kan magaalaa Adaree Biyyoo keessa jiru tokko hojjechuu eegale. Osoo mana nyaataa kana hojjechaa jiruuti ummata watar kan abbaa lafaa dammaqaa walda samaayatiin miidhamee magaalaa Adaree Biyyoo keessatti arge. Ummata kana haasofsiisee hoggaa gocha nabicha kanaa dhagayu Jaal Hassan madaan duraan keessa jirtu dhiiguu bira kuttee solloyte. Haalli kun Jaal Hassan kan abdii murachiisu osoo hin ta'in kan daran onnachiisu ta'e. Jaal Hassan onnachuu qofaa miti summaaweetii abbaa lafaa kana akkana isin godhe kana anaatu isinirraa ajjeesa je'ee ummata kanaa wajjiin gara watar qaceelee watar dhaqe. Magaalatti hin hafne Jaal Hassan mala baafachaa ummatuma kanaa wajjiin karaa iddoo jireenya abbaa lafaa dammaqaa walda samaayaat karaa laga Goosum qaxxaamuree Jaal Hassan namicha kana itti dhiyaatee haaluu bahuuf itti dhiyaachuu barbaadullee
hoggaa qoosum dhaquu abbaan lafaa kun nama naannoo kanaa akka hin ta'in hubateeti shakkee ifitti dhiyeessuu dide. Jaalassan dammaqaa irraa haaloo bahuu akka hin mijjooyneef arkeeti aaruma kanaan jala deemtuu dammaqaa midhaan isaanii jalaa haamuu fi bishaan huurii jalaa itti cabsuun oomisha isaanii akka jalaa badu godhe. Tarkaanfii hanga humna isaa takka fudhate galgaluma san gara magaalaa Wataritti deebi'e. Jaalassan ammaas diinni akka dammaqaa hedduun jiraachuu waan hubateef amma Wataritti hojii dhuunfaa takka eegalee if jiraachisaa qabsoo humnaa qabdu bu'uureessuuf murteesse. Jaalassan jireenya isaa gadhaabee nama if danda'e ta'uuf daldala jimaa eegale. Daldalli jimaa hedduu guddatee fi shirkaa jijjigatti erguu eegale, qabeenyaas horachuu eegale. Ni duroome. Durummaan Jaalassan tan qabsooti malee tan dhuunfaan gamoo yookaan fooqii ijaarratuu fi konkolaataa walitti qabatuu miti. Jaalassan osoo haramiin dhiyaatti jiru sochii sooressa jaarraa abbaa gadaa biyya Somaalee keessaa eegale dhaga'e. Jaalassan kan garaan gubatee garaachi solloqee hedduu gammadeeti harka lafa jalaatiin sooressa jaarraa abbaa gadaa qunnamuu eegale. Jaalassan sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjin waan wal qunnamaa turaniif yeroo isaan qabsoo eegaluuf gara biyyaa dhufan namoota dura magaalaa Awwadaa itti simate keessaa nama tokko ture. Jaalassan qabeenyi inni qabsoof horatee akkuma inni karoorfatetti qabsootinnisu bira kutee utubuu eegale. Jaalassan shaakkee kan qabeenya qofaan qabsoo deeggaruu osoo hin ta'in qaama qabsoo ta'uu barbaadu simannaa magaalaa Awwadaayitti jiila sooressa jaarraa abbaa gadaatiif godhame irratti maadhee adda duree taheeti inuma tooftaa itti wal qunnaman yeroo itti wal qunnamanii fi haala qabeenya qabsoo itti tinnisan lafa kaa'e. Jiilli sooressaa kunis Jaalassan gootummaa fi sabboonummaa isaa laalaniiti akka qabsaawaa qabsoo keessatti isaan dursutti karoora inni baasuu cufa hojitti hiikuu eegalan. Daldala isaa gaggeessaati deeggarsa dinagdeetii fi odeeffannoon dirqama isaa bahuu itti fufe. Jireenya ilma namaa waan ta'eef achumatti fuudhee ilmaanis horate. Yeroo sochii biyya keessaa jabaattu nafxanyaan shakkitee shira irratti hojjette daldala jimaa kan if bira kutee qabsoo fi harka qalleeyyiin gargaaru dhaabsifte. Jaalassan shaakkee daldala isaa dhaabsisuun akka qabsoo jaalatu saditti qaamaan galuu waan gooteef ni gammade malee hin rifanne. Haaluma kanaan bakka sooressi jaarraa abbaa gadaa jiru waan beekuuf diina qofisee qofuuf garaa murateeti sooressa jaarraa abbaa gadaa bira dhaqee dirqama fudhate. Dirqamni Jaalassan fudhate biyya Somaalee dhaqanii hidhatanii deebi'uudha ture. Akkuma dirqama fudhate sanitti jaallanni isaa namoota 80 kan jalqaba sooressa jaarraa abbaa gadaatti makamanii hidhatan keessaa nama tokko ta'uun tarree hangafoota qabsoo bilisummaa Oromoo irraa tarree duraa keessatti argama. Jaalassan leenjii waraanaa gayaa fudhate hidhannoo guutuun sooressaa wajjin hangafa kaambii qabsoo bilisummaa Oromoo tan taate bosona Gobeellee seene. Jaalassan sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjin waggaa 6 taa'ee dirqama isaa osoo bahaa jiruuti maadhee gurmeessuu hojii loojistikii fi galaa waraanaa qopheessuuf dirqama fudhatee biyya seene. Osoo dirqama itti kennamee bahaa jiruuti bara 1977 naannoo magaalaa Watar ganda Sanqalloo ja'amutti harka diinaa bu'e. Mana hidhaa ol aanaa magaalaa Hararitti argamu kan Owziin ja'amuun beekamu waggaa 6 hidhame.
Kana malees Oromoon qubee mataa isaanii qabaachuu qaban jedhee Dr. Sheekh Mahammad Rashaad kan lafa kaa'e Jaalassan Shaakkee warra yeroo duraatiif Oromiyaa keessa raabsaa hawaasa Oromiyaa barsiisaa ture keessaa isa tokko. Hidhaa waggaa jahaa kana keessatti Jaalassan akka buutii ittumamee hin duune inuma ni jabaateehu. Qeensi isaa 20 ilmi namaa qabu tokko irratti nafne bakki qeensaa irraa guuranis iyyoo sibiila magarsee malee waan madaa'u hin fakkaatu. Haasawa isaa hanga tokko akka miidiyaa OBN irratti dhageessan abdiin qaba. Kan du'uu miti madaa'uu dide. Eegam miisu olii facaasan ilaa jijjiga. Facaafne taada asiinis karaa gaara mul'ataa kana katamaa jirtu facaafne halkanuma tokkotti qubee laateen akkasitti oofne. Jaalassan Shaakkee maatiin isaa qabeenya guddaan diina harkaa baafnaan ammas osoo manatti galee maatii isaa nageen gaafatin gara bosonaa qaceele. Gochi diinaa qabsaawaa bira kuchiisee summaawaa taasise. Jaalassan qabsoo hangafoota bu'uureessitootaa wajjin eegalee awuziin bira kutee shakatamitti hidhamee reebicha mootummaa lamarraa dandamatee arrallee lubbuun jira. Bara 1991 osoo baddannoo fi burqaa oduu odeeffannoo kannaa jiruuti diina harka bu'e. Sababa abaawoo seenteen eega ajjeesuuf ka'an rabbiin diina harkaa baase. Bara chaartaraatis ji'a jaha qaala dambaa mana dukkanaatti hidhameeti tattaaffii haati manaa isaa gooteen warri fannoo diimaa arkee akka hursotti dabruu taasifame. Garuu rakkoon irra gahee miidhaa reebichi diinaa irraan gaheen ilmaan duraan qabu malee dhaluu hin dandeenye. Jaalassan Shaakkee lubbuun jiraachuu qofaa miti arraas qeerroodha. Falmaa qeerroon teenya bara afran keessa dabarree gaggeessaa turte takka irraa hafee hin beeku. Fincila keessatti adda durummaan hirmaachuun akkuma amala isaa baddannootti mana gootaa mana hidhaa eega waggaa tokko ture booda osoo xollaay erguuf deemanii tattaaffii maatii isaatiin harkaa bahe. Goota kaleessaa abbaa qeerroo kan hardhaas qeerroo rabbiin umrii nuuf haa dheeressu. Bilisummaa itti miidhame san rabbiin haa agarsiisu. Tolegaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC. Egaa seenaa Jaal Hassan Shaakkee irraa akka waa hedduu barattan akka waa hedduu hubattan abdii guddaa qabna. Seenaan daawwitii keessatti farkale namni tokko if barbaadee farkachuudhaaf seenaa abaaboo abaabilee akaakilee isaa qoratee baruu danda'u qaba. Haa taatu seenaa gootawwanii gaafa kaasnu akka daawwitii keessatti if harkaa jirra. Haa taatu dhaloonni lafaa har'a qees seenaa gootawwanii qofaan dhaadachuu osoo hin ta'in xurree gootawwan nuusaa kan irra dhaabbanne seenaa haaraa galmeessuu danda'u qabna. Gadaa teenya keessatti itti gaafatama seenaa jalaa baanee hojii boonsaa sabaaf hojjennee seenaa haaraa galmeessuu qabnaan dhaamsa keenya. Haa taatu seenaan irraa qicaan taatu itti qicuun taatu seenaan wal saamus hin taatu. Namaatu seenaa dagata malee seenaan naman dagattu. Hundaafuu seenaan isaa tana fakkaatti seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadha.